لا كان جنن نجرمو هندو تمو قبرين سنرغتمو نتي مامي معلومه يسين كل في سيسا كانت سيما سياده لغو امبراتي سوني ما سياده لغو امبراتي ما سياده ليدر اونلاين رفدني ميديا واسرد obboleen dhiituni rakkina qabdan sabaree duuteenya rabbiin duuba rakkina kan kana si haafur obboleetiyya rabbumarraa kadhaan si fuuna miira keessa galtee dhuunfaa nama tokko haasoftan namni fedhii mirga fi qaba yeroo tana keessatti amantiin islaamaa babal'atte obboleetiyya namoota halaalii fi haraam beeka ati hoo maaliif beeyta nuti akkas akka taane maaliif beeyta maashaallah rabbi sirraa jaalatu akkamitti akkana boochee akkanatti gartee mararamuun kan kee bareedaadha obboleetiyya garuu nutiin kun haram akka dalagu jirru fi waan rabbi biraa qabnu nuti akka azaabata akka gartee haram dalagu jirru maaliif beekta nu as gubbaa khoflu agarte yoo khofla keetiitu khofla isin gammachuu khofla isin qabdan kana rahaa qalbii isin qabdan kanaatu gartee na aarsaa jira ajii kara gabaabaan itti fufi meeqas dhaggeeffadha bareeddu geetii mul'isii fattanii رب رانزال فتني كإلمنا ما هذا وشي يسينو فيت كونفيدنس فولي دا بيا غرغدة تجرتني يسين كونفيدنت فولي دا نتي ورقات أريتي هياتي يسين رب رانزال فتني كان أمو جيتي غوتني sorry baby diya dhaggeeffadhu bareeddu tiyya sister dhaggeeffadhu akkasii dubbiini atilleen biyya guddatte rabbi si hafidu taa akka konfidensi fuulii ettemi atilleen akkasuma konfidensi namuutuun gartee ifitti amantummaa ni qaba abbaa guddifata ati immoo boo'ichaan konfidensi qabdu ofirraa balleessaa jirta gartee akkasii miti amantiin islaamaa mataa qaqqabadhuuti dhokadhu siin jenne amantiin islaamaa ilmaatu osoo amantii islaamaa deemne ilmi nama hundi ifitti amantummaa qaba amantii islaamaa ajjeesaa jirtan ayyeetti fufi yoo guutuu isaa yuutuuba kiyyarra laalladha ilaalchaba guddaa qabaa folowara guddaa qabaa namni martinuu abbaatu shahawaa waan kana laalaa kanaan YouTube irratti darbe miskiin wallahi dhugaa keeti YouTubein guddifadha ijoolleen feemasoota achi gubbaa dhaqoo itti rakkoon qabu garuu boyin beekamtii booja johoo dhufte gaafa ibimmaan dhabde beekamtii sirraa deemte daldalattan si rabbiin sodaattan yaa ummata rabbirraa saalfattanii ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulallah obboleetii rabbi nuti islaama muhammadi dogoggora jirta nama tokko laaltetti murteessin anaafis kan sodaatu rabbii tokkichaa beeka tarii ati hin jaaramne taata bultiin jaarre hinaaffaa bultii tiyya tana qabaachuu dandeessa rabbi si haa jaaru bareeddu siisin hin duutanii mi akkami callisan waan akkanaa kan ni duuna iyyatu duuru sin jee nuti rabbii miti obboleetiyya namni hundi ni du'a hatta maleeyikaa gartee ruuhii nama keessaa baasu guyyaa ittiin akhiraa ruuhiif keessaa fudhi rabbiin jaan hadiisa feete kottu wajjin qaraana naafete karra qaroo akkamitti rabbitti daangaa dabarfattanii kolfita wal geettaniitiin وديتي يا رسول الله نسيك نقف ولا مالي في قبل خوف لي حرامي متي ولا خوف لي شيخ بيت بيت كل شيء أبا بيت بيت خوف لي حرامي متي وأنا شيء شاهي خسارة yoo jireenya isin hin gorsin yoo baqachuun isin hin gorsin yoo gabrummaan ummanni keenya keessa jiru isin hin gorsin maaltu isin gorsa hayyo yoo umri خنا سر جته أكيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ندوتين قرصين وان قرصين جروجي خنا رات فتوان سيقول isin hin gorsin maaltu isin gorsa yoo duuti isin hin gorsin maaltu isin gorsa ishi yoo ni namni akkana gara gaggabu kan miidiyaa kanarra akkana godhate daa'imni yoo qumtaan paantiin ol bahee akka fedhe godhate maanu ajaa'ibare أبغى أنا مقدامتي يو تكاتة ما أبغى أنا قدرت ولا أنا تكاتة رجع ربي أنا ما ديدمي تكابي ديدمي صديقي سنجرا تنافو أبغى ما دلو تنبيتو به مدو أنا ما خيسا وين ما خيسا به ميديا قد فاتشو نمرة تكاتة سنتين دنديتي كابون غرتة challenge goote خيسا بو قبض أم بدينا ليفي كان في جنة ذاتني كميت دانغا ربي تركب فتني دانغا رب واتي جارسا ولولت يا رب سبحان الله يا ربي غير كم تان جارسا ولولت مو مال مير خيسا بي غويدو هي هلا مو برانك جي تركب فتشو كيسنيت ولقيتني كل في تنسين بر نمنين وام أكنا من الموتة اللولو جرتا لقيفة لبريتي أكنا ما إلمو أنا ما أكنا ما قرت إلمو في اللولو أكنا ما إلمو هذا بدينا هاتين لولو جرتو لولا جرتا حديثة قافهمتو حديث إنها مندرام بريدو تاني حديث نجام كوني نما ربي خنفي قرتي حالة بريدة فايدمتي حالة يروتي والقم سيستي مالي حديث نجام كون حديثة في القرآن هندلومو حديثة القرآن
fakkeenyaa fi zamana dhufusan fakkaachaa deema fakkaachaa rabbiin keenya waan kuteef waan dhufu waan beekuu fi haala bareedaadhaan akka nama kasabatu hattaa nuriisiiti fir'oona rabbiin osoo gartee namichi kun hin islaamu rabbitti hin amanu jedhu beekuuti haala bareedaadhaan itti dhagajeen duuba. Fadii takka karaa godhe ilaa yawmal qiyaamaa masiyaan sun isarratti deemtiiti. Rabbii keessan irraa isaa. Anamma gisee kanatti gartee teemu waanatti himuu jirtu dhugaa rabbii isa komachuuf illee siqee qoofillee hin jenne bareedduu teenya. Namichi tokko maka masgida irraa waa qutbaa himu gisee boo'ee takka gisee galee isaa ol fuudhe takka imaanarraa xiqqeenya imaanarraa takka immoo irrina imaana takka immoo imaana guddaa qabaachuurraa atilleen akkasii waa lameen kana keessaa tokko bu'aa waan himin namni bu'aa waa himu gaarii miti. Boochiif gara nama laaffisuu hin dandeessu. Obboleettitiyya haala bareedaa yoo himte bareedaadha. Namni gartee itti fayyadame miidiyaa kana gubbaa jiru shabaaba moojii ollettee miizaantee akkasitti himuu qabda hadiisa. Namni shabaaba kana namni gartee miidiyaarra jiru shabaaba waan taateef haala shabaabatti hime kokkoflaa hime. Akkasi fudhatama malee manguddoo bira dheettee ganda keessa hadiisa himte boochee himte sirraa fudhatti. Ijoolleen ammoo boochatti namattu. Bashannanatti haajamti. Obboleetti tunna siyaaraan siidhaamu. Fattanii rabbirraa isaan fattanii wanni isin dalaydan kun balfinaadha. Obboleetti hiikaa zinaan beektu rabbi sodaadhu. Zinaa jechuun haasawaa miti rabbi si haa himsu. Yoo ta'e haasawa keenya san keessa dilii jira malee zinaan hin jirtu. Na amani wallaahi sheekha feetara fidiiti kottu na amansiise zinaan hin jiru. Khafri waan jedhamu hin jiru obboleetti dabaafadhu. Ilmi xixiqqoon nama keessan teessu jaan. Ilmi on qabaanne qareeti fiti kottu bareedduu teenya. Ana masii karetti qoy qoqome irra deebi. Yaa Rabbi tanalleen argisiiste tanallee agarre. Obboleetti yoo jaarsa dhabde malee tun miira addaa wasit dhagaame malee waan birootii miti. Dhage. Nama gartee TV boqqolloo irraa hiiku tokko na fakkaata. Tanallee agarre yeroo namni zinaa dalagee ol bahee anee bal waliin zinaa dalagu jedhallee Rabbi na argisiiste argine tanallee. Argine namni umriin isaa silaa bakka umriin namaa kabajaa itti qabutti wayita dhalaan hayaa afaanii fudhattillee argine. Yaa Rasuula sallallahu alaihi wasallam dhuguma si duuba. Jibril alayhi salatu wassalam dhufee hayaa dhalarraa fuudhe yaa Rasuula sallallahu alaihi wasallam. Haala nu itti jirru kana siin duutanii duuti isin hin eeggattu ani gaxareedha. Obboleetti tiyya dogoggoraa jirta rabbi si hime namni zinaa dalage osoo kaafirallee ta'e namni as ba'ee zina dalage hin jiru gartee sitti nama dhaggeeffadhu. Wallaahi zulmii guddoorra jirta. Wallaahi osoo nama hadiisaa fi quraanatti ama nama toohida qabu osoo taate akkanan jettu. Zinaa dalaguu giseettee akkana murtii zinaa namarra kannite. Haga gartee namichi tokko zinaa dalaguusaa haga qaawwan ilmeetiin harkutti gartee wallaahi nama tokkorra maqaa balleessuu shari'aan islaamaa ni dhorkite. Addaan baafattu malee dubbii takka namaaf himuun shari'aa islaamaa keessa dhorkaadha. Ati amma itti kakachuu dandeessaa waan kana itti dilaawaa jirtaa ibsirreessi. Nurra siitu dilaawaa jira waan ajaa'ibsitu. Nu harkaan jirtu gaa. Nuti fanii fi takka koflaa taphaaf godhuu dandeenya. Si galtee nuti miidiyaa kana ittiin bohaaruuf na malee shaadaa ittiin nama qabsiisuuf hin sheekotii jira. Silaa rabbi nu godhe shaadaa ittiin nama qabsiisuu ni feena garuu dandeettiin qabnu. Garuu ati akka nama jala murtee dhibbaa jala salaartee namni zinaa dalagee jettee jechuun kee dogoggora cimaa. Ilmiin qaraana irra deebii kare. Wallaahi laazim. Waan beeku kalee miidiyaa kanarra ol bahee waan akkanaan argine saniif akkana baraadha. Ishiisi warri qaroomee jedhe kana warri beekumsa qabuu fi gartee bakka gurguddaa maqaama gurguddaa qabdan kana rabbirraa salfadhamee mee duduutanii bargaafa tokko janaasa taatanii addunyaa kanarraa kaataniiti. Ambana maaltu isin gorsa? Ambana falastiyyoo isin gorsin maaltu isin gorsa? Tuni alaamaa qiyaamaati. Billaahi alaykum rabbi sodaadha. Waan alaamaan qiyaamaa obboleetiyya. Yoo nama qareen taate malee yoo nama qaree taate alaamaan qiyaamaa 82 cufti dhumtee jirti. Itu kara toibaa deebi kara rabbi toibaa deebi maqaa nama balleessin toibaa deebi. Dhalaan islaamaa hin qabne waan dhalaan oromoo hin qabne amma zinaa ol baastanii beeksistanii. Amma zinaa ol baastaniitiin miidiyaa irratti gurgurattanii qaama keessa miidiyaa irratti gurgurattanii kanattu isinii hafe oromoo tanatu nu hafe tana wali qabna. لا إله إلا الله محمد رسول الله بالله عليكم ربي لا إله إلا الله محمد رسول الله زيد صلوات أبوس صلاة صلى الله عليه وسلم ربي سوداء
سلينا ربي رحمة النساء الله أكلوا له أتيمي Ini le kas gol be nage. Ta ka udina le tay. Lagi yang tara sabin lagi godina kubaraf. Wallahi. Wallahi. Choro magara to chan tro badi hera tro be. Choro badi aisa e ni sama churte. Abro bakwe dake. Ini abro daftar bat. Jela pagi tu betul. Jila pa kita churte meti. Akka jaybat. Sebiar. Sirin nabe tabiroki. Anu sembiar kan cara. Ulle gambe gudita. Wallahi sembiar. Harman le cerita di beberapa pelan dia yang lagi tin. Tille baris. Ota cinta mera kaisa gal kita. Mira ka sakal chama cha cinta. Nanti dura vijan kam never. Santai. Yar kita tu dura yang kam. Oh kada sama wadi ka batta no enta. Udah tahu Kingi kaman garsi se ayer garsi sa. Ya? Naga sisi agis tak kumar ka kara ka tu. Hoge ne ka sa khate an nur ti 10 na ja. Obale sahi kali. Assalamualaikum sih. Waalaikumsalam. Ala salam rohi kali. Naga. Ayya wallahi. Saya ada. Ayya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nubosi bilasim tayi. Abshir. Gura rutti ko de bare sahi. Tole marabba. Adara wali sida kana dan sakana bi situru fe. Aka simbonu abdinka. Kudu barra fisan. Kabis mana bonta? Mana cu? Namna khurra rashidati. Chute da bodo tinura. Aba alma kan muta askay ba? Ba, bay. Ciao. Dubite ne. Mal bonsi manje cu. Mal cu mana askay. Bonsi.